Imoyada. Bismillah. Yo ani wa unda isa dise ina maybe sin mulatu da ganda. Mulata deekati mulata. Eenyu akka ogummaa nyaataa qabu har'a. Suuta maal jedhee? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoonni keenya hunduu bakkuma jirtanii nagaa nu jiraadha. Bakka jirtanii nageenya Rabbii rahmanni isaa isinirraa jiraatu. Isiniin jechaadha qophiyaaraa fi baay'ee bareedaa nama hawwatu tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettanii anaa fi abbaan Suleyman yookiin immoo Abdiin dorgommii nyaataa eenyu dursee hojjetaa kan jedhu qabannee dhufneerra. Sana dura garuu YouTube keenya like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa qophiilee keenya hunduu akka isin ga'u isin affeerraa waan hojjennu immoo hanga xumuraa daawwachuun hamileen uf kennaan affeerraa teenya. Garuu immoo wanta kana yeroo hojjennu wanti qaba maal jedhama najala bade solisini galaa garuu as biratti meeshaaleen an qopheesse keessaa kunoo asitti killeen ni jira. Asitti timaatima, shunkurtii fi qullubbiin kunoo jala kanaan ni jira. Asiin barbarreen ni jira. Paastaadha kiyyaaf keessaati jechuudha. Wantoonni kunniin wantoota importantii ta'an yookiin immoo wantoota nyaata hojjennu kana keessa kunniin hafuun qaban jechuudha. Isa asitti argaman sadiin kana killee, barbarree fi paastaan nyaata nu hojjennu kana keessaa hafuun qabanii abbaan waan tokko keessaa dagate yookaan killee yookaan shunkurtii yookaan qullubbii yookaan barbarree yookaan timaatimii dagate mo'atameedha jechuudha. Akkasuma immoo abbaan dura kanneen hundaa itti galchee paasticha hojjete mo'ate yoo barbaade immoo waan biraa alaa itti dabalatuu hin danda'a. As bira qimamiiwwan hin jiranii zayinii homaawumti hin jiranii barbaadutti godhata barbaadutti hin godhatu jechuudha. Firiija keessaa fudhachuu dandeenya. Dhimma abbaatii firiija keessaa waan barbaade kuduraa muduraa yoo barbaade itti dabalachuun mirga isaati. Stoora keessaa dhaqee bitee deemuu danda'a. Sun hin jiru seerichi warrattu asitti kunoo maktafiyaa isaa qopheessee jira. Isi nabilaan xiqqoon jeetii maktafaa keessaati asitti illee akka cinaa kanaanis akka mul'atuuf maktafiyaa qopheessee jira. Kenna lamaan qopheessee jira kunoo itti agarsiisee asiin Bilataa. Asittis qopheessee jira maaliif iddoon xiqqoo achi biratti akka hin dhiphanneef nu jala. Achi istoofirra immoo akkuma agartan distii lama irra goodee jira. Bishaan itti banna jechuudha. Isaa fi anaafis jechuudha. Kanaaf amma maal goona directly gara dalagaa kennaa deemna. Eenyu akka mo'atu hin beeknu. Mee maaltu si dhagahame garuu dorgommii kanatti hoseetti. Immoo adda. Garuu mee ilaallaka daawwattoonni kennaa murteessanii. Guys, dorgommiin eegalamee jira. Bishaan ibidda itti bannee jira. Bishaan qofa paastaa ganaa itti naqannaa. Waa hundaa laaltanii isintu mentiin eenyu irra sirrii hojjete eenyutu irra immoo hir'ina qaba. Kabarreessu isin as bira dhiiraa shamara jechuun maali hin jiru beeka. Lolachuu wal qixa qabna bira waan ta'e. Isin anaaf gara kiyya. Kanaaf amma gara hojii seennee irra jechuudha. Yaa godhi bakka kiyya. Gara bakka kiyyaa godhu. Asitti kunoo istoofiin kiyya irraa xiqqoodhaa garuu isaa istoofii baay'ee namaa mijatu kenneefi. Ati taa'ee yoo godhaa oole. Maaliifi paastaa kennaa ashagootti godhuu qabnaa hagaleen taa'ee dafee akka rafu. Laali ati. Bilaash maqaarta malee. Bishaan dafee harka yoo of mure garuu. babiyyee akka hin jissine garuu. Baba kan jissine. Gadhiis itti kenna. Imoyada. Bismillah. Laali kuni eenyu akka ogummaa nyaataa qabu har'a. Ani distillee moo akkuma agartan waa'ee buucaati. Ani beekaatu maali?
Namu waan barbaade hojjeta. Gosa tokko akka tokkotti walirraa laaluun hin ta'u waan barbaade alarraa itti dabalachuu hin danda'a. Waan sadirraa fi garuu akka tokko hojjechuun hin jiru. Kan hojjedheen hojjannaa hin ta'u. Ijoollee beekan irraa fittee? Si jalaa jiran maal? Beekan irraa fittee? Hin jiru. Daqiiqaa meeqa qabna? Daqiiqaa meeqa keessa fidnaa? 20 minutes. 20 minutes. 15 yaadu ayyee bakka. 20 minutes hin ta'u. 25 gara baata yoo dhufte laatte. 20 minutes. Okay. Aslala, suuta maal jadi nama jechuun suuta waa hojjete ishii. Nama jechuun ka suuta waa hojjete. Taa'imni durumaa irraa. Akka garuu. Malu jechuu yaadde? Ani moo? Kana himaami? Nagaa korrojuufi? Tokko hin ta'u. Hin ta'u wanti akkasii korrojaan hin ta'u. Ay, yeroo gariin jiraan walitti himanii jettee. Malu jechuu akka yaadan hoo? Walitti hin ta'u. Korrojaa deemuun hin ta'u. Ta'u. Garuu ulfaata onnaa bakka barbareessanii. Garuu waan ulfaate kanneen keessaa. Like shunkurtii, timaatimii fi killee itti galchuun dirqama jedhee jira. Jara keessaa maaltu keessaa oduusee fi situ na ulfaata. Situ na ulfaata? An sirra hin jiru. Ati professional agar uummata barsiifta. Uummata barsiifta. No, professional. Ani bar professional hin arganne garuu immoo an beekurraa barsiisuuf malee. Eegisite kun oolaa jala jiidela. Akkana jedha abad. Galatoomta. Yeroo muddamaa kana maa ga'uudhaan. Nama jechuun? Nama jechuun akka kiyyaa kana. Alla. Oh. No. Sadarkaan gahee isaan galmaa jechuudha. Sadarkaa kam geette maal geette? Sadarkaan gaheetti ilaali. Sadarkaan gahee. Oh, timaatimii takkuma feete jechuudha. Ani? Timaatimii hin beekne. Killee tana garuu. Meema na gargaartaa garuu yoo na laafate. Maal godhachuu feete garuu? Yoo na jalaafate na gargaara. Seeratu kan walitti himinaa jira waan ta'eef. Bakka xiyyaa godhi kaa? Jira. Kan ka biraan jiru kan jira lamu. Amma kan isin barsiisu waan hin taaneef kalaqa ofii kennamee hagam waa kalaquu dandeenyaa of ilaalaa jirra. Eessattuu kiyya kun? Meeqa? Maaliif nuti himnee hin jedhinaa jechuudha. Okay. Nalagot sa atin na tayo na naman.
Nah fuudhamu dide. Nabiilaa godhi jalaati. Mama si dem babbi ken. Ilaalanii dura laal. Babbi ken dem. Fakkaate ko walleeti ta'uu ni fakkaate. Homaan ta'u bareeda. Mama achi godhi deemate. Kerasi buki sakit kan karena buki simju. Saya lihat di sini cuma nulan. Agaknya. Oke. Ini lagu. Anu bersih goreng. Disti beracu. Disti? Karena berat. Asin juga sila. Ya segera. Bahkan lila narus ini. Sorry. Ada na gimana kesan beku betani guys. Prepare ini, wallahi prepare ini. Inde. No, beta driver. Agak ada sisi kerja. Hai, bahkan dia purana aja lah, ada bersih kan? No. Bahkan dia purana bersih. Den. Mana itu? Kenapa latih tangan? Ma, di kesambi tuh tahu ya dari mana? Ya. Mana dia? Si, tak sana kopi sih, ani firmata ada. Oh, kasih. Ya, Wow. kesan sih. Ani kalau semua firmata mana? Kenapa dah? Oh, naman gudi nang gudi. Hari kita angkat. Akka tijet tu magal te. Ate anu marag ganda te. Gudi nang gudi. Kiste sanille. Atau क्या kamera ऊपर रख सकते हैं बस सिनार कनी. Guys, na agatan. Kiste sanille. Ini sama kan. Oh. Akan wala. Ini harga ni Islam. Akka na godani yo suuta yo danda gabi kani male. Imati ni kayak kung gudda ka. Ande ati bar takmai tante. Iya mo rin tari. Sosin mola la wanda test godani kung basta customer ayo besan. Kita. So kita ni na yala piti kayo sabi ha. Macam pun ni jera, mereka kayo anu makawal lesi lagi. Good.
godhani bara. Kaisa kumba nama wanna goda beitani guys. Wanna wata. Kare godhani. Barbare tanne mundu bira amal gotire. Makkamno rafi wale. Ini malu sedang gama, nama akan ada orang bergom gitu. Gambacu dangga kami nak tagami, aku magar kangkaan lecu bergomnya aja masih dulu. Garu pak, wak. Akan mana abar mana wajiran? Guri nak ukubar apa? Mana wajiran? Kasih beda ni kan? Wandanda unja dani saka nagasi kita karena ido anafi nito janukun ido ba batin angkau du more mana jalan tiga tu maka story kan ama maka story mal jalan tiga ati kan ke unja tu mana mal tu skills ati kan ke tu unja tu bagi ati mal tu segaje ya mana mal gota tar mal tu silaltis hasil lalin wala tu dah deh Jabat, doang jam mana rekap dah? Already ada. Ani guys. Mana guys kita ni jabat kan? Ini sampai sih. Okay. Bar kananya ada ni deh. Bakka kelle kulkulle silala kan dia bakka kulkulle ana berenjuru wale maru kulkulle saja gitu amma idda ko ba ira isari tadi kelle amre pesani nes ila la najala kurroje no woman no ya kurroje no wallahi kurroje kuninto sani natin akati yantain akan siguro yantain me sani natin sani ini natin oh kara babu to Marah di sana ni, dari situ dekat macam apa? Kan wajib Situ kau pesewan teh, sera isa situ deh. oh chef ana danya da wato da bar komenti sani ki mulu hunda garti ko ba sani nuwan kesu Sani kisuan tadi. Dari situ bahasa. Ruga dorgomi kanan jalatan jadi abdi kawa me komenti kesan No akka rojat. No akka rojat. No akka kulkules. asli guys Suni kulkulan. Akkuma argitan kunoo mo'adhee jira. Ishee dura geesseera. Isheen immoo na duubarra geessitee ganaa waatti naqataarti. Kanaaf kunoo akkuma argitan kana mo'adhee jira jechuudha. Isin immoo yaada keessan kennaa eenyu akka mo'ate kennuun dagatinaa komentii.
Hayyee kunoo kuni kiyya kun immoo kana jaati kan harka gara mirgaa irra jiru kiyya jechuudha. Qaaraa of keessaa qabu sun immoo kana jaati. Isin immoo laaltanii eenyu akka mo'ate kamtu akka bareedinallee qabuu fi hin beektan waan ta'eef akkanuma achi laaltanii kam akka ta'e laaltanii nutti himuu hin dagatinaa koomentii jalatti barreessaa. Hundaafu maashaallah no mee amma anka isii ilaalaa isiin kiyya ilaaltu Qoy biyya dura laalachuu fedha. Bismillah. kanaaf akka irraa bohaartan akka itti gammaddan akka itti bashannantan abdii qabna. Ani salaataa kana waan irra kaa'ee hin beeku sunna. Guys, I need your litany. Wallahi kumatti ka ajaa'ibaati. Isinillee bareeda garuu. Share, like, subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoon keenya kaarraa kuna. Kasih kun bareeda. Suapin kan kamu. Thank you. Suapin dan kamu kayak sama. Suapin dan kamu ya tila ya. Thank you saya lalu suapin dan kamu. Bareeda, good job. Itti baate kasih ya bareeda. No, wanni dhugaa koomenti dhugaa walii kennuu qabna bar. Amma hakumatti kaisii namarratti kiyya caala kiyya xiqqoo soogiddeetti hanqate kaisii immoo moor bareedaa jala yoo taran immoo jalli jiidhaa miti. Look, ande ilaala guys. Maan jedhu qaaraan immoo nama fixaa Suleemanuu na gubee jedhee kiyya immoo moor healthy foodii qaba argitanii salaataa of keessaa qaba. Yaa kiyyas ni qaba maalinni. Waan bareeda qaba. Hundaafuu maniin qaba kiyyas. Overall isiin waan namoota nan fakkaata garuu immoo Mashallah illee ajaa'ibaati. yaaleera isiin professionaliin beeytanii isin barsiiftii isinitti argisiiftii viidiyoo adda addaa nyaata akkatti godhatan waan ta'eef ani kun akka argitan miskiina rabbii har'a isii waliin dorgoma isin immoo ilaalaati waan ta'u eenyu akka mo'ate ilaalchumarra koomentii jala nu barreessaa isiniin jennaa waan waliin turtaniif galatoomaa viidiyoolee hanga dhumaa hanga asii warri ilaaltanii as geettan galatoomaa isin jaalannaa viidiyoo bareeda qabanne isinii dhufna like share subscribe gochuun dagatinaa warri haaraa taatan maatiin utaa isiniin jennaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.